ما شاء الله عربية مجلسي أكا أجايبة تجتا ماجرو سني كبات إدفين جرا أكا سوما سورة وان عربية مجلسي باي غتي ساتي وجن توكو توكو غتي سا وجنين إسن اتما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو ترجفتو تساليها إمتي جرجرتو نغا كيساني الحمد لله. إيقاكم أنسين سرت جد أدى عربية مجلسي كوني إن شاء الله وجتا ماجرا غافني بهي bakka mana geessinee afamee inshallah viidiyoo isaa kan inni isin biraan gahu ta'a. Garuu haala kanaan hojjetamaa jira, dhumuuf ka'eera. Inshallah gaafa inni bahe isin biraan hin gaha. Akkasuma subhaanallah aniyyuu na dhibe jechuudha. Yeroo qaamaan bira jiranuu fi yeroo viidiyoo keessatti garaagarummaa guddaa qaba. Qaamaan baay'ee tokko bareedaa nama hawwata maashaallah. Wallaahi badaa tokko bareeda, garuu viidiyoo irratti silkii koo ta'e hin barree akka kana bareeduma saasa qulqulluu sana hin ibsine kaameraanii. Akkasin isiniin jedha hordoftoota koo maashaallah abbaatii kinasii 20 haala kanaan kuno daariin isaallee akka kana fireemii galee hojjetamaa jira. Baay'ee tokko bareedaa. Akkasii akkuma argitanu ababaadha, abbaa fireemiiti. Baay'ee tokko bareedaa maashaallah. Gatiin isaa kuni kaareen tokko birrii 8,500 hin jedha hordoftoota koo. Akkasii carqiin isaas bareedaa isa andenyaa ta'e, boondidiin isaa inni keessos akkasuma bareedaa ta'e, suuraa inni nama darbee inni viidiyoo irratti argitan gatiin isaa birrii 8,500. Akkasuma inni isin argaa jirtan kun immoo abbaatii kinasii 30 abbaa baala xaawulaa jedhama. Akkuma argaa jirtanu inni kun immoo birrii 9,500. Naa irra hedduun keessan guyyaarraa guyyaatti namoota baay'eetu waa'ee Arabiyaa Majlisii kana na gaafata. Garuu bakka namni hojjechifatu, namni ajajachifatu muraasa jechuudha. Tokko lama reef jalqabaa jira. Akkasii kunoo gatii isaa adda baasee tokko tokkoon isinitti himaa. Viidiyoo dhumarraa dhaggeeffadhaa waan jiru asumarraa hubadhaan isiniin jedha. Haala kanaan maggaarajaa maachiidhaan, minxaafii maachiidhaan akka barbaaddanitti bifa barbaaddaniin argachuu ajajachuu dandeessu jechuudha. Akkasiin isiniin jedha. Abbaan tiknasii 30 isa baala xarbeezaa fi duwwaa kan jedhamutu jira. Egaa kunillee akkasuma ammaa sanadha. Isa abbaa xarbee akkuma xaawulaati. Tiknasiin isaa 30 birrii 9,500 argattu. Isa kana kaarii tokko gatiin isaa ifa galaadha jechuudha. Waa tokko wanti gatii keessaan maal jedhan hin jiru. Kunoo asuma irratti gatii isaa tokko tokkoon kanatti isinitti himaa. Egaa kan isin amma yoon argaa jirtanu abbaa tiknasii 30ti baala xaawulaa jechuudha. Isa kana akka kana haala kanaan soofaa fakkaata iyyuu maashaallah arabiyaanii dhumayyuu fakkaatu. Akkasii kan hordoftoota koo gatiin isaa ol ka'iinsa isaatii fi carqii isaatii fi boondidiin keessoo gaa kamiyyuu andenyaadha isiniin jedheeraan hordoftoota koo. Isa kamiinuu haa ta'u boondidiin isa andenyaarraan isinii hojjechiisa. Garuu wanti gatii garaagarummaa godhu lafarraa ol ka'iinsa isaatii fi carqii sanirratti uffate. Amma carqiinni kun baala ababaa, abbaa fireemii maalsa jedhamudha. Gatiin isaanii dabala. Garuu carqiin Arabiyaan Majlisii normaaliidhaan hodhame immoo gatiin isaanii qannasaa ni argitu jechuudha. Kan isin amma yoon argaa jirtan dhugaa aynatuma tokko gatiin isaas illee tokkuma 9,500 isiniin jedheera hordoftoota koo. Kaaree 10 ol yoo ta'e xarbeezaa teebilii isa jedduu wajjin isinii kennama. Kaaree 10 gadi yoo ta'e immoo xarbeezacha mastaawticha ofumaafitti bitattu jechuudha. Kaaree 10 gadi yoo ta'e, kaaree 10 ol yoo ta'e immoo waljiniin isinii kennama. Akkasii kan isin hamma yoon argaa jirtan bifa isaa filadhaadhaaf malee gatiin isaas tokkuma, tiknasiin isaas tokkuma, bifa adda ta'e malee diizaaniin isaa tokkuma jechuudha. Akkasii hordoftoota koo biliis keessaan wali biizii gochuurra asumarraa kunoo kana tokko tokko nan gadhiisa. Kanaafan adda baasee sin agarsiisuu barbaade asumarraa viidiyoo seeraan caqafadhaa. Tarii haasaa kootu isin galuu dide ta'ee hin barree wallaahi viidiyoo irraa akkasuma galuu dideemee kun akkasii kun akkamii jettanii irra hedduun keessan waanuman hammallee viidiyoo isaa gadhiisee dhuftanii keessaan na gaafattu jechuudha. Waman viidiyoo irratti dubbadhe fa'a irra deebistanii keessaan na gaafattu. Viidiyoo dhuma irra deebisaa dhaggeeffadhaan isiniin jedha dhiifama wajjiniin. Egaa inni kun immoo inni isin argaa jirtan kuni abbaatii kinasii 20ti. Inni amma isinitti muqaaru kunis sanuma abbaatii kinasii 20ti carqii Arabiyaa Majlisiidhaan hojjetame. Inni kun kaareen tokko birrii 8,000.
kaareen tokko jechuudha birrii 8,000 carqiin isaa cimaadhuma bareedaadha. Carqii suman tiraas carqii firaas carqiidha isinii hojjechiisu jechuudha. Yoo inni kun immoo isaa miti jidduu galee inni kun immoo birrii 8,500 carqiin isaa Sa'a Arabiyaan Majlisii miti kuni abbaa fireemisa jedhamu baala ababaasa jedhamudha kun fireemii toon taane baala ababaasa jedhamudha kunis akkasuma baala ababaa isa jedhamu inni kun carqichis illee inni kun immoo 8,500 carqiin kun inni 8,000 carqii Sa'a Arabiyaan Majlisiidha carqichi cimaa bareedaadha. Sama durii gadiimaa ta'ennaanii gatiin isaa wal madaaluu dhiise malee ciminatti kuno carqii Sa'a Arabiyaan Majlisii kanatu caalalaa sadiimaa argaa jirtan kuni carqii Arabiyaan Majlisii jedhama. Sumanii firaashiif tiraasiidha isinii hojjechiisu kanallee yoo barbaaddanii firaashiif tiraasiidha ajajachuu dandeessu jechuudha carqii kana. Akkasii inni amma argitanii kaatanii birrii 8,500 gatiin isaa jechuudha. Carqiin Arabiyaan Majlisii kanneen kanan isin agarsiisaa jiru kuni birrii 8,000 haasaawwan harkaa dhahee ilaa inni kun amma fakkeenyaaf birrii 8,000 abbaan tiknasii 20 hanguma tiknasiin isaa qannasaa deemuun gatiin isaas illee qannasaa deema hanguma tiknasiin isaa dabalaa deemuun gatiin isaa dabalaa deema ammuma immoo carqiin isaa diizaaniin isaa garagara ta'aa deemuun birriin isaas immoo garagara ta'aa deeman isiniin jedha hordoftoota koo. Egaa kan isin kanaa achi argaa jirtan hundisaa carqii noormaalii Arabiyaan Majlisii irraa hojjetamedha. Abbaan tiknasii 20 sanuma jechuudha bareedaan yoo barbaadan tiknasii 30 sanaa oliinis ajajachuu dandeessu 20 gadi 10tu jiraatu qirtsiin ittiin bahin saayiziidhuma firaashiitiin isin hojjetama inni birrii 6,000 fi birrii 6,000 jechuudha abbaan tiknasii 10 akka barbaadan isin hojjetame. Akkasiin isiniin jedha irra guddaa garuu isa carqii Arabiyaan Majlisii sanatti xiyyeeffattanii gaariidha garuu kamuu bareedaadha kanuma isinitti tole filachuu dandeessuun isiniin jedha hordoftoota koo inshaallah. Egaa akkuma irra deddeebi'een isinitti himaa dhiifama wajjin yaa nama bituu adda baafamee beekuu hin danda'amu garuu sababa namni hedduun namuma haasofsiisee hedduu nama haasofsiisee baduu jedhamee nama isa bitatu mootarii inni bitatus keessa jiraachuu danda'a. Dirqama na hunda nama keessummeessuu jechuudha nama keessaan mana ofii dhufe keessummeessuun dirqama. Egaa hundi maala irra caalan immoo aluma nama haasofsiisee utuu waa tokko lama qofayyuu nama gaafatee dhiisee haa ta'u waa baay'ee atta suuqiitti illee nama ergitanii gaafattanii kaatanii achumaan baddu. Inni isin argaa jirtan kun immoo laa abbaa tiknasii 10 isa kanadha. Abbaa tiknasii 10 jedhama. Inni kun rakasaa akka kana haala firaashiitiin lafa taa'aa jechuudha qirtsiin ittiin bahu kanas hojjetachuu dandeessu gatiin isaa rakasa birrii 6,000 kaareen tokko birrii 6,000 jechuudha. Haala kanaan utuu qirtsiin ittiin bahin akkuma kanatti hojjechiifachuu dandeessu kunis abbaa tiknasii 10ti innaa birrii 6,000 jechuudha kaareen tokko isa kanas hojjechiifachuu dandeessu namoonni inni 8,000 9,000 wayii waan akkasii nutti jabaate jettanuu kanas 6,000 baay'isuu jettanii kaaree meeqa akka barbaadanu haala sanaan baay'ifattanii gatii keessan wal madaalchistanii kan barbaadan keessaa ajajachuu dandeessu jechuudha hordoftoota koo. Innaa egaa inshaallah viidiyoo hadhaa keessatti hamma ta'e wahee isiniif galcheera natti fakkaata. Tariitii haasaa kooti isiniin galu ta'ee ani hin barre wallaahi meegaa hadha tokkoon gatiin isaa kun akkanaa kun akkasii jedhee isinitti meera inshaallah isiniif kaleedhee nabdii qaba ajajadhaa bitadhaa qodaan hundinuu dabalaa deemaara malee wanti qannasaaru hin jiru. Kanammoo yoo hojjetattanii achi keeyattan meeshaa kamuu yoo bitattan jechuudha geexiidha isiniif boru isin fayyadasi bagan hojjechiifadhee bagan bitadheettu malee waan ittiin gaabbitanuu inshaallah ajajadhaa hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti. Assalaamu alaykum.